Egaa akkuma beekamu jijjiirama maallaqaa yookaan holmaa sharafaa karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurachaa yookaan hawalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadee dhufa. Guyyaa har'aa akkasuma biyyoota 20 qabadee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin guyyaa har'aa immoo baakota keessaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin qabadee dhufee jechuudha. Guyyaa kale baankii dashaniin qabadee dhufee jechuudha. Guyyaa har'aa immoo baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadee dhufee jechuudha. Karaa ethio blak marketiin immoo akkuma beekamu biyyoota 20 jechaadha. Egaa nagaa waaqayyo isin kenne, nagaan waaqayyo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroon mana kanaaf haara taatanii noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheerlaayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroon mana kanaaf immoo maatii taatan sheerlaayik gochuun viidiyoo kan hanga dhumaatti caqasaa isin jedha. Viidiyoon kun gabaabaadha jechuudha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif faayidaa guddaa qaba jechuudha. Keessattuu karaa ethio blak marketiin faayidaa guddaa qaba jechuudha. ethio blak marketiin dabalee yookaan qannasee jechuusa salphumatti viidiyoo kiyya keessa argachuu hin danda'ama jechuudha. Jettanii daldala fakkeenyaaf daldala isin ergusan gaafachuura viidiyoo kiyya keessa salphumatti argachuun hin danda'ama jechuudha. Dabaleen jedha yoo qannasee jedha jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa ethio blak marketii qannasee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Karaa ethio blak marketiin biyyoota 20 akkuma beekamu egaa biyyoota 20 biyyoonni 20 guyyaa har'aa qabadee dhufee biyyoonni hunduu qannasanii jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi guyyaa har'aa baay'ee gadi bu'ee jira. Guyyaa dheengaddaa immoo kan dabale tokko guyyaa dheengaddaati jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa ethio blak marketiin qannasee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu biyyoota qabadee dhufe kanneen akka Ameerikaan, doolaarii Kanaadaa, doolaarii Awustiraaliyaa, doolaarii Hoomar, haala Duubaa dirhaama Saawud Arabiyaa, Riyaala, Baareen, Dinaara, Kuweet Dinaara, Joordaan Dinaara, Chaayinaa, Yuwaanii, Paawundi Starlingii, Yuuroo, Swiss Baankii, Koronaa, Turkii Liiree fi kan kana fakkaatan jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin akkuma jedhe baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaan, doolaarii, Duubaa dirhaama Saawud Arabiyaa, Riyaala, Paawundi Starlingii, Yuuroodha jechuudha. Biyyoota 5 qofan qabadee dhufe jechuudha karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin jechaadha. Amma guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a. Guyyaa har'aa akkasuma doolaarii Ameerikaa irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 80 fi saantiima 91 jechuudha. Ameerikaa doolaariin naannoo birrii 2tti kan dhiyaatu qannasee jira jechuudha. Karaa ethio blak marketiin guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 54 fi saantiima 98. Kanaadaa doolaariin tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 31 fi saantiima 00 salphumatti Kanaadaa doolaariin tokko guyyaa irraa birrii 100 fi birrii 31 jechaadha. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraacha yookaan hawalaadhaan jechaadha. Birrii 100 fi birrii 29 fi saantiima 94. Hoomarri haalli tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawalaadhaan birrii 400 fi birrii 70 fi saantiima 52. Duubaa dirhaamiin tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 49 fi saantiima 26. Birriin Duubaa irree saantiima wayii qannasee jira jechuudha. Naannoo saantiima 50tti kan dhiyaatu shilingii jechuudha. Qannasee jira jechuudha. Akkasuma immoo Duubaa dirhaamiin tokko jechuudha. Karaa akkuma jedhe karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin jechaadha. Birrii 44 fi saantiima 72. Saawud Arabiyaa Riyaalli karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 48 fi saantiima 20 jechuudha. Birrii Saawudii illee qannasee jira jechuudha. Birrii Saawudii naannoo saantiima 20 wayii qannasee jechaadha. Birrii Saawudii fi birrii Duubaay garaagarummaa birrii tokkooti jechuudha. Birrii tokkoon caalaa jechuudha. Birriin Duubaay birrii Saawudii jechuudha. Diraamni Duubaay Saawud Arabiyaa Riyaalli birrii tokkoon wal caalu jechuudha. Karaa baankiitiinis ta'e karaa ethio blak marketiin jechaadha. Akkasuma immoo jechaadha Saawud Arabiyaa Riyaalli jechuudha. Karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin birrii 43 fi saantiima 90. Kuweet dinaarii tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 500 fi birrii 84 fi saantiima 84. Baareen dinaarii tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi
birrii 79 fi saantiba 64. Joordaan diinaarii tokko karaa ethio.blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawalaadhaan jechaadha birrii 200 fi birrii 55 fi saantiba 15. Chaayinaa yuwaan tokko karaa ethio.blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan jechaadha birrii 26 fi saantiba 71. Pound sterling tokko karaa ethio.blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 43 fi saantiba 18. Akkasuma pound sterling immoo karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin jechaadha birrii 200 fi birrii 8 fi saantiba 13. Yuuroon tokko karaa ethio.blackmarket.com yookaan hawalaadhaan birrii 200 fi birrii 10 fi saantiba 76 jechaadha. Akkasuma immoo pound sterling karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 82 fi saantiba 50. Kan itti aanu koronnaadha. Koronnaa tokko karaa ethio.blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 19 fi saantiba 54. Swiss franc tokko karaa ethio.blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 31 fi saantiba 48. Turkii liireen tokko karaa ethio.blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan jechaadha birrii 3 fi saantiba 94. Kan itti aanu Israa'el shekeliin tokko karaa ethio.blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 64 fi saantiba 52. Kan itti aanu Egyptian poundidha. Egyptian yookaan birrii Egypt jechuudha karaa ethio.blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 46. Yemen rihaali tokko karaa ethio.blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 76. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupiin tokko karaa ethio.blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 90. Paakistaan ruupiin tokko karaa ethio.blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 64 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti guyyaarraa karaa ethio.blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan qannasee jira jechuudha. Biyyoonni 20 qannasanii jiru jechuudha. Akkuma jedhamu karaa baankiitiin guyyaarraa baankii hojii gamtaa Oromiyaati jechuudha. ethio.blackmarket garuu guyyaarraa biyyoon hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Kan biraa immoo kana jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana jirtan immoo diinaara biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhatu jechuudha. Beerut yookaan Libneen illee akkasuma birriin biyya Beerutii paawundii jedhama. Paawundiin biyya Beerutii immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemen baay'ee xiqqoo birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Paawundota keessa baay'ee xiqqoodha garuu paawundii hedduutu jiru. Paawundiin Beerutii baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kanaafuu isinillee birrii biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhatu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedheen jira. Isaan kana keessa isin Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaaniif Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Birrii biyya sana osoo hin taane Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaarraa karaa ethio.blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawalaadhaan yoo ergattan birrii 100 fi birrii 80 fi saantiba 91 herreeggattu jechuudha. Ameerikaa doolaariin guyyaarraa kanaan olii waan ta'eef jechaadha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo ergattan akkuma dura dubbadhe baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin immoo yoo ergattan jechaadha guyyaarraa Ameerikaa doolaariin tokko birrii 100 fi birrii 54 fi saantiba 98 jechuudha. Karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin yoo ergattan kana ta'a jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma dura jedhe warroonni Joordaan jirtanii diinaara biyya sanaa miti jechuudha. Beerut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Birriin biyya Beerutii paawundii jedhama. Akkuma dura dubbadhe paawundii waan baay'ee xiqqoo taateef jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.